Nageenyi Rabbii bakkuma jirtanitti isinii haa baay'atu. Nageenyi Rabbii har'a gara waliin aappii dhufne akkamitti laayivii akka seenuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti aappii waliin buufadhaa. Erga buufattanii booda YouTube Harbour Media Network jala dhaquudhaan viidiyoottan isaa hundaayyuu wanti isiniin galiin ilaaluu dandeessu. Karaa salphaadhaan waa'ee aappii waliin barachuu dandeessu. Aappii waliin irratti viidiyoottan hedduu dalagnee jirra. Akkamitti piroofaayilii jijjiirrachuu dandeenya, maqaan keenya akkamitti akka irratti sirreeffachuu dandeenyuu fi kanneen biroos hedduu isaa hojjedhee jira. Viidiyoo hojjetame kana Harbour Media Network jala seenuudhaan tokko tokko isaa irraa baradhaa. Hayyaa sagantaa keenya irratti haa deebinu. Akkamitti aappii kana gubbaarratti aappii waliin kana gubbaarratti laayivii akka seenuu dandeenyu haala salphaa tokko isinitti agarsiisa. Gara appilikeeshinichaa erga seennee daashboordii isii gara harka bitaatiin jalaa jirtu tana ni tuqna. Ergasii tuqnee booda gara gubbaa olii kanatti mallattoo laayivii nutti agarsiisa jechuudha. As biratti kunoo mallattoo tana mallattoo sagalee wayii wanta akka viidiyoo wayii agarsiisa. Ishii sanitti buuna jechuudha. Ofii keessanii laayivii seenuu yoo barbaaddan go live kan jedhu kana tuqxu. Kallattumaan go live kan jedhu tuqxanii seentu jechuudha. Namoota laayivii irra jiran bira dhaquudhaan laayivii seenuu yoo barbaaddan immoo akkati tokko tokko isaatti mul'isa. Fakkeenya asitti guyyaa 22 jedha. Har'a guyyaan 20 irra jirra jechuudha. Har'a guyyaa 20 irra jirra. Akka Beeruut, akka USA, Ameerikaatti fi akka Saawudii, akka Itoophiyaatti jedhee sa'aatiin kaa'amee jira. Geemii qaban jechuudha. Abbaa fi tokkummaan geemii taphatu. Kanaaf geemii abbaa fi tokkummaa kanas koota irratti hirmaadha asumaan isiniin jechuu barbaada. Akkuma TikTok akkuma kanneen birootitti geemii haala kanaan qabachuu dandeessa waliin gubbatti. Hayyee mee laayivii akkamitti seenna kan jedhuuf isiidhuma goo laayiv jettu tana tuqxu jechuudha. Laayivii keessan seenuu yoo barbaaddan mee tuqnee haa seennu. Hayyee kun Kaliil Arab Inter laayiv jedhee laayivii seennee jira jechuudha haala kanaan. Erga laayivii seennee booda Harbour Media Network irraa anis Kaliil ture. Akkasumas immoo waliin aappii irrattis Kaliil Arab kan jedhu kanaaf fooloo godhuudhaan nu hordofaa affeerraa keenya. Viidiyoottan hangarraa dabree fi hangarraa dalagame irrattis yaadaaf
komii qeeqa qabdan hunda gama yuutuubiitiinis ta'ee gama miidiyaa hawaasaa waliin nuun qaqqabuu dandeessu. Yeroo gaarii qabaadhaa.